أناس مقابل ليسي وفيس مقابل بدي دبي صباكي سنس قلشا جرا ملي ما صبا جرا أنا بتشاك أنا كبتم بربادا قلتهم والفاتنا أقاتاتو أكنا مجالات نما مجالاتهم نمني نما مودي مدسو قبامي استايلي مدسو قبامي أكاتا هاسو قبامي كان نما الرب لبت قد انتر الرب قفرها ساجرا بر وان أفا الرتسا هفت لا دوغا انفكا تسيرو ما جتشول اسني قالي كان بيتشاره بدي كدوغاتو كسوغاتو أما ولينو أقرا إن شاء الله جرانو عم بسجديرا أرسلت نوع جستي أبو تورتي رسيلات وجه أستاذة غدي ما أستاذة وعلاما أستاذة تيرو مجين تبا إسنت تيمو واهما هميا ربي هاتول شو ربي بقى مجتين وان ملتو إسني أغرسيفت أنا ناقل إيه لا فو أني كل مرة يسمون كي أنا سيمالي أني كل مرة ورد الهداوة ورد الهداوة توم خطر بيتا أكو كده ساس وجدي مري إنت تلقرو أو ربنا عقل رتي عقل سعيد هو أنت نتيج والله أنت رجع لا في بربادن أنت رجع كرتي مدر خيا مدافع يستو أنت لقرتي أنت رجع أبا جلابات ولا بقدر أبي سنة والله ستة عقبته عمري برهاق عبد ربي سياخن وأبا خيتيف سلين نجرات جينا دلا والله جينا دلا أقوم أمنا خديجة رضي الله عنها كسر ربي سياخن أما اللي ربي سيتعيده أما اللي قرتي أما قافي سين قافتك أنا في مالجن أما قال ديفيد تديبو بربايزان وان كبر لك أسيبين لا وانا كلام مبارك وفيدا يصير على سبيتان نبيه أوكي مبارك مدولا مبارك مين عبيد لسان كبدو سيار خجراتي جباد دوتي you know be serious show your interest then after that we'll go from there she's ready let's to be ready you have to explain you have to show her come close تليفون والتجيرة حاسوا ولوان جاء ميديا أنا في اللي فكيت تتاتا إن شاء الله تعالى أتيز أكثرتي لغتي سن يروت مرتيز وقول إدها زيادة كزين جاي ربي ربي إن شاء الله تعالى خيرها قدو ورقرتي ولنهور ربي سنها قدو أمونتي فدين تينيا لغتي فدين تينيا ilmu islama lama wali fidun wallahi wa rabbi bala tijalata ma qisafu gosatok sabatok warra wal bay warra adan tokko warra samni utokko hada ni'ma min inda Allah akaziti qaabis in kisawani gorad inshallah ma jatfati an gabakh ya أما إلى أستاذة نمني بالي يولي أنقفا نمني مبارك بالي تلي مجان تلقنا تكنا اللي أنقفا نمني أكا بالي تتلي إجي تينا تنقيا إري يرتو سنة قدير كان قربان مكوتي دالة تشاكول سيني كان جرون دا ما دبتو سلمة أكامتا كدي موالفة نتاو اتهاديهم السلام عليكم سنة أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناجراف كم جرت فيا أنا جاي جرتو مركانا فيا الحمد لله مياتي سوار ربي سبيسي قبانو جي تطور أبيس كل فاقنا هدوس انتقاهات ورسجلتها إيه فنا ولد رفتني ولد راهي والاتهاسا جتني والاتفيدوا للرحيم مال أما للرحيم مال تسن التاففتو إننا ما تثبت ربها قد الفادا كانوا مواني بربادا منامني والاتهدوا نمني
dhiiraa fi dubartii waliif fidee araarsee waliin dubbadhaa walitti haasaa hafuura waliif baafadhaa hafuura keessan ka keerii kana gayaa ka aadaa duudhaa kaleessaa qabu ka sirna kaleessaa qabu ka walitti dhuftanii haadha ilmaa abbaa ilmaa taatanii boru daraartan daraaraa odaa taatan eega walitti koottaa jedhee namni mana banatee hojii ofii boqonnaa ofii dhiisee taa'e namni kanarra gaarii namni kanarra biyyaaf ta'u namaaf ta'u waloomaaf ta'u hin jiru ulfaadha. Ta mucayyoo isinitti ibsite dhagahaa ture as jala jira. Ta mucaallee isinitti ibsate dhagahaa turtan walittuu hidhaallee irraa hiitanii walittuu fiddan amma ta sirna biyyaa akka aadaa Oromoo keessaa akka aadaa Arsiitti namni gosaa qoraa murtii waan hundaa laallatee sirna laallatee walitti dhufa. San dura ammoo amma yeroon akkuma reef mubaarak jedhe namni walitti dhufu kuni wal gaafataa wal qorataa wal jaalataa dubbii waliin dubbataa guyyaa qabataa sirna godhataa sirna kana keessattillee rabbi jara walitti fidee nama sirna san dhaga'u rabbi nu haa taasisu. Ta mucaan fuulaanillee gara keenyaa warra Baaleeti asuma jiraadha Finfinnee mucayyoollee hin beeka. Ta mucaallee yaada ofii ibsate ani hin qoosa malee keessa dhugaa qabaa ani hin dubbadha malee keessa isiidhaaf ejjennoo qabaa wannan ibsa hin jiru haqaa fi dhugaa jaalala ofii takaleessa duraan waliin oodanii walitti dhufanii araara buuftan araarsitan dubbii waliif fiddan isaa waliif fiddan waliin haasaya dubbii fixadha gabaabsadha naataate sii tahee biyyaatiin waliif fidaas hayyee jenneetiniin bokkuu qabannee ganda dhayna daraaraa qabannee ganda dhayna haa daraaranii jarri dubbiin tana malee as akkasii yoo jenne hin ta'u. Mubaarak ati waan goota keessa keellee garre haala keellee garre yaada keellee barre amma wanni nu goon wanni ati godhuu qabdu isin lamaa walii gala intalli quxuba medhan quxubaati reefillee dubbattee jirti ani keessa isaa arguu dadhabe malee waan namummaati waan namaati anillee nama bakka haa argatu dubbiin kiyya bakka haa argatu sirni kiyya bakka haa argatu isaaf jecha wanni isiniif jecha anuu namni dura dhaabadhu hin jiru jette mucayyoon dhugaatanumatti sirnuma kana. Kanaaf amma waliin haasayaati kunooti sheenillee kunooti obboleeyyan teellee kunooti maanguddoollee jaarroleen kunooti namuu as jira wanni ati barbaadattu alaa barbaadattu hin jiru wanti guutuun lafa jirti sirna keessan lamaan bareechifadha haala keessan godhadha namni osoo kijiba ta'e gubbaa kanarra bahee sa'aatii kana mara taa'e haasa'u dhugaa qabda dhugaa ta'e rabbi sii baase haqaa fi qaamaa qalbiin isii waliin jiraachuuf rabbi walitti isinaa fidu nu martu fedhii qabaati walitti koottaa guyyaa godhadha wajjin haasa'a bilbila walii fudhadha keessaa waliinuu qabdanii duraanuu walii qabdanii wal qabdanii rabbi walitti isin haa hidhu tabiyyaa tamaan guddoo tan isaa qara'uu kunoo abu Muhammadillee turani sama kana maanguddoo biraallee fudhannee waan sirna biyyaati hin laalla rabbi waliin isin haa gahu tanaa keessaan isin qabdi tabiyyaa fi haqaa kunoo asirraa jirtanii nama 800 wayitu jira argaa dhageettii uummata Oromooti tabiyyaati teenna qofa iyyuu miti tagandaa tagosaa fuula biyyaati iyyuu miti tuni marti namni as keessa jiru kun bakka hundaarra walitti dhufe akka Oromooti tuni gammachuu kanaafuu ciini kana caalu hin jiru sirni kana caalu hin jiru keessan lamaan hayyamamaadhaan ta'an intalli intala Arsii siqqoo mandooti ati ilma Arsii siqqoo mandooti aadaa qabna duudhaa qabna gaaddisa jalatti teennuu qabna 42 sirnaatiin fudhattee eegawoo kee lakkaattee waan guruutu karaatti lakkaanneetiin intala karaa ta'een guduunfaa sirna arsoomaatiin qorsoomaatiin ganneellee qalla teenna ati keenna walitti dhufna rabbi warra daraaraa san dhandhamu si haa taasisu daraaraan keellee daraaraan isiillee daraaraa hidda odaa taha waalli odaa taha dirma odaa tahaati walitti dhufaa keessaa wal dubbisaa waliin haasa'ee sirna waliin fixannee wanni marti karaan kara keennaa wanni nafneeni biyya koota jedhaatiin yaamadha antana jedha wanni amma sii garas jennu hin jiru ulfaadha antanuma siin jedha دوغلا تومي تولي بولي والله ما شاء الله جزاك الله استاذ تاب ودامي تاب ودا بليز اما ليه ما شاء الله شير ودا دفع الله ما شاء الله جاء ما شاء الله تاب فولو والودا نم بس ديتي ماليا ما انا كان اللي فولو ودا يصير لي فولو ودا انا كان اللي فولو ودا كسيمتي عروس الشاس عروس الشاس فولو ودا متى ولا برغم جرا تفاتيو سلا ملينا توكو غلتني تابتابي فوان جدان كان سلا مال سر نكنا يو ملينا توكو نم نسيرو نم دي بسديتي يو مشانشانو تو ملينا اون مال من اكنا اني تاب کو پلینگ گیلے گوڑا فی دکو نی وی کبا تھابی گوڑا فی جرانا نما دبا سدیتین جرتن جبادا تاب کو پلینگ گوڑا ار امو سرپرائز یوکن امو وان
Mubaarak Baalee jalatti dhagayaa turtan qabatama ta'ee as bahee jira. Fardillee kunoo meedaalleen kunoo fardillee kunoo jetti Oromoo yoo mammaayitu. Lachuu wal bira jiranii. خلاص الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله Waatakkaa dubbadha soona galatoome ati dhugamatti hayyuudha ilma hayyuuti jaarsota jala oolta manguddoota jala ooltaati manguddoomte yookaan jaarsa taateeti miti jalqabumaa dubbii teenna keessatti nama akkasii kanatu hirmaachuu qaballeedha galatoome hedduu galatoome waa hundaatu murteerta jara kenna mee haadha manaatii tana fooloo godhaa dalagaan isiillee onlaayiniin kan wal qabate nu hunda irrayyuu fooloon isii barbaachisa fooloo godhaani wannan jechuu barbaade لينج والله قبس وعلما قف سني يمدى سن ور جلال ور قبال أنا في كتبني باي وليناسو الناس يساني اللي وليناسو النزرة فيديو اللي أكو ماني دعوت اللي وليناسو النزرة أفان كيس تكا أفان بدا ولي تندبني garuu daily wanni siin naan jechaa turte ebalu dhufee akkas naan jedhe ebalu dhufee akkas naan jedhe ebalu dhufee akkas naan jedhe rakkoon jidduu teena lamaan jiru waanyichaa fi waanyittiidha dubbii garagaraa fidanii isitti himuudha achirraan anaafisii jidduutti sadarkaa isiilleen bilookii na godhuu geette. Amma namni hundi waa siin jedha anfatiin obboleessi kutuba waa siin jechuu danda'a. Akkana naan jedhe fatiin jettee hedduu waan san yaa salaam yaa salaam maalti jalaa dhabarsiisa ati gaafa waa'ee fatii dubbatte gaafa waa'ee Ibrahim Loodeemaa akka naan jedhaa dubbatte kutuba qaama qalbiin ittiin jirtuu jechuu si agarsiisa. Kanaaf dhaabbanni kee ilaalchi kee xiyyeeffannaan kee milkiin kee dhimma keessan lamaan galmaan ga'uu irratti rabbi galmaan isinaa ga'u isinaa milkeessu jennaa. دبني ربي أدبت نجني ربي أجر آمين 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 والله أنا ما واسين جدا بيتا أني وأنا ورجال لنا تايماني وأني وأنا إبراهيم لودي كاسف إشو personally وأي تجرا أما دور اللي وما كان رتوان وأي رت ما نيساك يساتي وما سكوا همان دوكان وصودو بنو وأن إنتاني نانجده ما نوفي كيسانا ما دونا ما تلنا ما كنت سوتي كانوا سينجدوا في فاتيكي غلطوا إلا مبارك إيفما آج دبتني دبر كل فاتا أما أبان فيتين قوستسين هاجرون إفتسين هاجرون أما سرنا جيت دبين جلبا جيت قوتت إسلاماني يوادا واسني قدوم فيونا را قدوم وانا نسني دام كرا ديما جرتا karaa dhugaa karaa jaalalaa karaa sirnaa lafa dhugaa nama waliin jiraatu nama waliin oolu nama waliin bulu ta cidha waliin dhabu ta du'a waliin dhabu ta ardaa ta ardoomaa walitti fudhatan jechi namaa isin gidduu dhufe amma walitti isin ta hidhu ta'uu qaba ka dhagaa hamaa isinitti darbatullee hammeenyatti osoo hin taane gara nageenyaatti deeffattan ka dhagaa nagayaa isinii darballee dhagaa nagaa san walitti sassaabattanii dhugaa ijaaratan bultii qofaa miti dhugaallee ijaaradha dhugaa eega ijaaratan dhugaan ijaarachuun keessan amma yoo sirna biyyaatiin nama dura teettanii nama kana marara teettanii haasaa jirtan sirna jijjiiradha jechi nama wal jaalatu dhugamallee isinitti takkaa namni wal jaalatee jetteen gidduu dhabamtee hin beeku jibbi gidduu dhabamee hin beeku jechi hamaan dubbii dhabamee hin beeku inni akkasii isiin akkasii inni akkasii amma waan as jalaa komantii jira isiin akkana maarree jetti ilma kanaa qabdi maal kudhanillee soddomallee qabaatte rabbi kenneefi gadaamessa qulqulluudha sana olu yoo harte intalli tahoortu tadaraartu nu haa taatu reebsinii jechi namaa kanan daangessu dhugaan kanan daangessitu jaalalli kanan daangessu wanni jaalalli daangessitu hedduu jira mubaarakaati jechi namaallee dhagahin dhagaasit darbatu akeeyiriillee keeyiri jijjiira kasharriillee keeyiri jijjiira dawaa kana fayyadame akkasicha kutubaatilleen ilmi dhiiraa Kakoosaan dhugaa ibsatu jira. Kakoosaan jaalala ibsatu jira. Kayoo qoose malee dubbii seeraan dubbachuu hin dandeenye jira. Jaalalli dhugaa waa lama nama gooti. Sobaallee nama gooti. Saalfataallee nama gooti. Qaanfataallee nama gooti. Si dura dhaabachuu ija qabatanii ilaaluuf dhaabama. Dhiirummaan jagni fedhe lolee diina fedhe galaafatee galu intala dhugaan jaalatu onneen hin bayti. Qalbiilleen fottoytu. Aqliilleen gabaabduu taatee agarsiisa jiru sanitti. Dhiirri dhugaa akkasi. Inni illee qoosaa waan kana sirriitti ibsachuu danda'a. Jaalala dhugaa kiyyaa ibsachuu danda'a.
dhugaatii achi keessa walitti qabattee guduunfattee onneen isii naa haa ititu waan jedhu of keessa dubbachuu danda'a mucaan kun. Hatuureef qabatama waan qabatamaa isaarraa barbaadetti qabatamni kamareef inni dubbate sani rabbi walitti isin haa qabu jechaan dandhaybamina jecha keessa kanamni walitti isin dhiibu jijjiiraati gocha godha. Gaafa gocha gootan jarri akkanaati jedhee warri kaleessa isin gidduu deemu sharriin isin gidduu deemu keeyritti jijjiiramteetiin maasha Allah mabruukii ka jaalate ka jibbillee harka dhaya. Harka isinii haadhaani dhugaan teessan haa mul'attu manni keessan haa ijaaramu alaamanni keessan haa tolu sa'aanamni keessan haa tolu haa horu horaa walitti dhufa jettaa waliin haasayaa fixadha dubbiin dhumteeyyuu amma wanni jirtu guddoon teessanii sodaa namaa amma jecha namaatiif waa sodaattaniitiin wanni walirraa qaanfattanii jiru keessaa waliin haasoo inni fixannee jettan keessi keessan haa tolu akkana dubbi namni keessaa waliin haasaheetiin dallaa kijibaa diigee galaana kijibaa adda dhahee achi walitti ceha walitti ceetanii walitti godhatee tan amma wanni isin gorsaniyyuu hin jirtu dubbii teessan sirreeffachuun sirna keessan qajeelfachuun aadaa duudhaa kaleessaatiif shari'aa rabbiillee eeggatanii walitti dhufuun teessan guyyaayyuu isin hin barbaachisu sa'aatiyyuu isin hin barbaachisu akkam jirta akkam jira akkana jira kana biloofii na goosise kanaaf si godhe kanaaf anillee akkana siin jedhe tana jedhaa dubbii teessanii kadha as deema wanni wanta isin as garagalaa koottaa yan rakkoon qabu sirna qabda waan ta'eef tana isinii dhaaba dubbii dheeressee ulfaadha fayyaa ta'a. yoo namni itti dubbate khayri sharrillee tasharrillee khayri akkuma inni jee dubbiin deebinu nuti nu erga halas torbee booda waan feetan nuti biyya dhayneeti kaa isin qorudha. Anamma ustaaza wadden jedhu jalqaba irratti dheebuu mubaarakii fi hawwii kutuba rabbi galmaanaa qabu akkuma reefin jedhe sanii. Nu jenne rabbi hawaasa kanaafis gammachuu namni waan barbaadanii harkataa namni 700 kun bar lakkaa namni waan barbaadanii harkataa abdii jedhuuf keessatti horuu nu haafatu. Tanuma wanni lammata ammoo kutuba jechuun online shoppiidha. TikTokis yoo gattu jedhanii dubbiftan online shoppii jechuun irreechi as deemu kun aadaa fi irreechi Oromoo Finfinnee irratti kabajamu sadarkaa jalqabaatitti nama irreecha keessummeessuu fi uffata aadaa hojjechuutti jiru. Hojiin isii kanaallee abbaa warraa isiin beekamu Mubaarak maaliifuu irreecha kana bareechitee achi booda immoo isin warra Awurooppaallee warra bareechu isii haa godhu akkanumaan jedhaan tanumarraan